eebbifamii siin jechuu jaaladha. Ishii ani maqaan koo Burtukaan Fufaan jedhama. Bakki itti dhaladhee Shawaa Lixaa aanaa Gindibarataa Buna iddoo jedhamu dha jechuudha. Achumatti dhaladhee kan hin guddadhe. Naannoon itti dhaladhee garuu walumatti Gindibaratitti waamamu malee Taraaraa Ereerii iddoo jedhamutti dhaladhe. Maatiidhuma koo biratti guddadhe jechuudha. Amma kutaa 6 baradhetti isaanuma bira taa'anii isaanuma biratti dabarsaa ture. Haalli guddina kiyyaa beektaa baadiyyaadha. Qonni jira, aramaan jira, bishaan fagoo deemanii waraabuun jira, akkasuma gabaa deemuun jira, waan baay'eetu jira. Isa kana hundumaa gochaadhuma jechuudha. Barumsa kiyyaallee aga kutaa 6tti kan baradhe. Isa booda gara Finfinnee kan hin dhufe jechuudha. Haalli ittiin gara Finfinnee dhufe mucaa hiriyaa kiyyaatu jira. Kilaasii tokko wajjin baranna. Ishii wajjin walitti dhufu maatiin keenyallee walitti dhufu ture. Akkanitti abbaa manaa kiyya kana wajjin walitti dhufe yookiin isa wajjin wal bare. Maatiin keenya lamaanii walitti dhufu. Manni keenyallee biyaansi daqiiqaa 15 yoo baay'ate walirraa kan oofu jechuudha. Walitti dhiyaanna. Maatiin keenya gatii walitti dhufanii fi jalqabuma xiqqummaa kiyyarraa qabeeti jechuudha. Maatiin isaa keessumaa maaziriin isaanii mucaa koottee rumtaa naan jedhu turanii. Ani garuu qalbiidhumatti qabeetan darba malee dhugaatti milkaadhee yaadeen beekuun ture. Isa booda oduma akkanatti jirru kutaa 3 yoggaan baradhu obboleettii isaa ture. Ishiin na gaafatteef jechuudha. Gaafa ishiin na gaafattu nan dide. Kutaa 4tti illee na gaafatanii nan dide. Kutaa 5tti illee sumaaf na gaafatan nan dide. Kutaa 6 yoggaan baradhu garuu natti cimsan jechuudha baay'atanii. Baay'ee natti cimsanii. Isa booda gara gaalaatti seenuu dirqame jechuudha. Haalli nu walitti dhufne fedha maatiitiin miti. Wantoonni tokko tokko turaniiru jechuudha. Keessumaa mucoon ishiin ollaa kiyyaa natti dhiyaattu sanii baay'ee isatti naa babbalti turte jechuudha. Baay'eetti naa babbalti. Ishiin kaadhima qabdi keessumaa ani odoo inni na gaafata ta'eeti kaadhima kiyya dhiiseen isa wajjin deemanaan jetti turte. Ani ammoo daa'imummaan qaba waan ta'eef nama waggaa 14 fixeereef 15tti ce'edha yericha. Baay'ee daa'imummaa gatiin qabuuf dhugaadhuma natti fakkaata bakka. Wantoota tokko tokko maatii gidduu maatii koo keessatti illee waan mudannoo minaamina qaqqabu kana fa'aa natti kaasteeti bakka akkan isa wajjin deemuuf baay'ee na sossobdi turte. Isa booda bakka nan murteesse jechuudha. Xiqqoo barumsa kiyya addaan kuteen ture sababii abbaan kiyya du'ee fi kutaa 6 simisteeraan gaheen addaan kute. Egaa addaan kutee immoo bakka maaliifan biyya kana ta'a kan jedhu bakka kana wal qabsiisee isaanillee bakka akkuma siin jedhee baay'ee cimsanii naa babbalu jechuudha. Isa booda nan deeme jechuudha. Isa wajjin deemne gara Finfinnee haala akkasiitiin nan dhufe. Gaa'ela keessa yeroo dheeraa wajjin turreerra dhugaa dubbachuu fi nuti amma eegaa walitti dhufne waggaa 10 waan akkasii 2006 jechuudha yeroo nuti walitti dhufne. Ergasiitii aga 2010tti walumaan turre jechuudha waggaa 4 fi kana gidduutti Waaqayyoo waan baay'ee nu godhee innillee nama gaarii nama baay'ee yaada qabeessaa fi hojii isaatiif iddoo kennu ture aga 2008tti. Ani 2008 jechuudha. Kan hin da'e mucaa keenya Feenet kan jedhamtu. Yericha baay'ee gaarii ture isaan duratti baay'ee nama addaa ture. Waaqayyoof haa galatu bakka jireenya nagaa jiraanna turre jaalala qabna. Isa booddeedha xiqqoo ishii jeequmsi kan dhufe gaafa namni nagaatti jiraatu seexanniin jaalattuun beekta. Keessumaa gaa'elatti baay'ee naafti. Sababii kanaatiif bakka
gaafa xiqqoo ishee akkas daa'imni dhalattee booddee waan tokko mul'achuu qaban wantoonni hin turre akkasuma silkii garaagaraa silkii dubartoota minamina kana fa'aa isarratti arguu jalqabe jechuudha. Jaalalli isaa qabu oberiidha bakka baay'ee ol ka'aadha. Garuu gara naanqate bakka yericha yeroon kana argu isarraa gargar hin baane garuu baay'ee tokko bakka jaalalleen isaa qabu sani xiqqoo keessa kootiin qannase jechuudha. Naan boo'a isatti garuu dubbadhu keessa kootti garuu baay'isee tan boo'an ture. Oduma haala akkasiitiin jirru 2008 finne 2009tti ceene 2009 akkasumatti itti fufee qorumsi jiruu fi rakkinni turan hundumtuu akkasumatti anaaf baay'ee natti ulfaate ture keessumaa 2009 baay'ee ulfaata ture jechuudha. Sababii kanaatirraan kan ka'e bakka jireenyi baay'ee natti hadhaa'ee ture. Keessumaa inni maatii koo wajjin walitti dhufu maatii koo wajjin wal lolanii jiru. Jalqabumayyuu araaramne gatiin na fuudhatee deeme sanii isaan aaraniiru maaliif mucaa xiqqoo manaa baase jedhanii yeroo saniif jechuudha. Innis immoo gadi jedhee isaanii araarfanne sababii kanaaf gara isaanii walanqatanii gatii turanii fi hin araaramne jechuudha. Isaanis nu bira dhufanii nu isaan anatu deema malee inni isaan bira hin deemu jechuudha. Haa ta'u malee maatii kiyya bira deemee tananii jechuudha mucaa kiyya kan hin da'e yeroo saniif dhufee ture obbolaa kiyyaan hin araaramne malee maaziriidha wal dubbisaniiru. Isa booda 2009 mucaan kiyyas reefu waggaa tokko naa guutti bakka baay'ee natti ulfaate ture. Hojii hin qaba garuu amma qabu sanitti immoo yeroo jirutti jira yeroo hin jirrettis jira hojii isaa hojii dhuunfaa waan ta'eef ammuma hojjetu sanii bakka gaafa namni haalli namaa jijjiiramee gaafa jireenya fooyya'aa jiraachuu jalqabanii waan baay'ee jira sammuu namaa keessatti waan baay'ee galchiti. Anumti duraan nama gaarii ture san bakka garagariin allaalu ture. Micaallee aga kanatti miti jechuudha amma isumatu guddisaa jira ta'uyyuu malee amma seeraan qabee jira. Yerichaaf jechuudha yerichaaf baay'ee natti ulfaate ture. Bakka innis silkii dubartoota garaagaraa na bira taa'ee yeroo inni itti haasa'uufaatu jira. Sababii kanaatiif bakka namummaa keessaan bahee nan aara nan booha garuu namatti hin dubbadhu jechuudha. Maatiin isiin hubatanii hin beektaa fedha keetiin jalqaba jedha malee maatiin isa kanatti kan naaf hubatu hin jiru jechuudha. Hiriyoonni koo namoonni akkasumatti ollaadhaaf walitti dhuunfaa immoo hin deemtu naan jedhu jechuudha. Ani garuu sarraa gargar ba'uu waan hin barbaanneef obsaadhuman ture. Bakka dhugaadha bakka baay'ee tokko daa'ima baattee immoo waa hojjechuus sitti ulfaata. Waa hojjechuudhumaafis immoo mijataan turreen illee gadi ba'ee kan hin hojjedhu hin barbaadu jechuudha yeroo ichaafi. Isa booda baay'een cinqaman ture. Maatii bulchuu jechuun ni ulfaata. Kophaa keenya immoo miti hin jiru. Ijoolleen obbolaa isaatti oolanii akkasii nama 3 nama 4 taanee galla. Bakka maatiidha yeroo kana keessatti wanti irratu baay'ee jira mana keessaa bakka kanarraan kan ka'e baay'een dhiphadhaan ture. Bakka hin danda'e akkuma hin danda'e godhee akkuma danda'amutti akkasumatti isarraa gargar ba'uura jedhee dhiphachaa ture jechuudha. Xiqqoo gaafa mucaan kiyya waggaa akkasinaa guuttu immoo bahee hojii tokko hojjechuu jalqabe mana namaatii uffata miiccuu akkasuma biddeen namaaf tolchuu jalqabe. Nan hojjedhaa birrii amman argadhe sanii iddoo 3-4 qabee tananii jechuudha kan hin hojjedhu. Har'a mana tokkoon hojjedhe boru mana biraa akkasitti hojjechaa ture. Maaliif kun isumarraa gargar hin ba'uudha malee yeroo san nan deema ta'eeti maatii dhumti kiyyallee hojii tokko naasaquu danda'u turanii ani garuu harka isaaniittis deebi'uu hin barbaanne sababii kanaatiif bakka baay'een cinqama. Inni garagaree nu laalu akka namaatti nan laalu jechuudha keessumaa baay'ee tokko tuffii addaati jechuudhaan jalqaba waan baay'ee waadaan hagaleessanii isa booda bakka biyya arabaa kana dhufuudhaan murteesse biyya keessa taa'ee isarraa gargar bahuurra
gara biyya hambaa kana deemuu qabadheen murteessee waaqayyoodhaan kadhadhee akkasumallee namoota waaqayyoo kadhachiifadhee gooftaaf fedha isaa tahee paaspoortii baafadhee xumuradhee booddee ji'a lama paaspoortii kiyya baafadheetti gara biyya Beeruutti imalee jechuudha. Yericha garuu mucaan koo waggaa 2 guutteetti mucaa isuma biratti dhiisee numti qabee ani gara biyya Beeruutti deeme jechuudha. Gaafan deemus mudannoo addaatu ture akkuma ati na gaafatte mudannoo baay'ee qaban ture biyya Arabaa keessattis gaafan jalqaba biyya taa'ee yaadu bakka waanuma gaariidha bakka waanuma rakkinni hin jirre wayii natti fakkaata ture isaasii kan afaan caaluun jedhan ture haa ta'u malee gaafan dhaqee achi ga'u garuu haalli turan hundumtuu ulfaataa turanii isa booda bakka gaafan dhaqee Beeruutti gahu maatiin dhufanii na simatanii isaan na simatanii booddee gara mana isaanii deemne waan tokko natti argisiiste jechuudha. Mudannoon qabu kilaasii kiyyaa haala ittiin mana fincaanii fayyadamu shaaworii minaamna kana natti argisiiste ishii jedheeni isa booda kottu nyaata maal nyaatta naan jette. Ishee yookaan ishee duukaa kichinii dhaqu firiijii yookaan shimpantuu maaliin argaa kabizii isaanii yookiis biddeen isaanii sanii yoo ishiin as baastu baay'ee tokko rifadhe jechuudha. Baay'ee rifadhe maaliif afaanis hin beeku isaanis naafaaraadha waan hunduuraadha bakka gatii kanaaf yoon maal gogaa wayii natti fakkaate bakka gogaa horii biyya keenyaan ittiin beekta miti isa natti fakkaate iyyuu achi natti kofalte shini isa booda yoon qammasee ilaalu akka duqeetirraa hojjetamu naa galee naa martee naa kennite saandochii gootee naa kennite kiyyaaraa fi kiyyaaraan biyya keenyatti maal akka jedhamu beeku kaa isaan biratti kiyyaara jedhama buqqee wayii natti fakkaate yoon qammasuu bakka keessi koon hin jaalanne jechuudha. Isheen achi garagarteennaan fuudhee tanan qoshaashaa keessatti gatee jechuudha. Yoon gatu na argite daashin mastaawitii keessaanii maaliif gattanaan jette turte. Isa booda gaafa eegan afaan barellee maaliif gatte guyyaa sanii naan jette turte. Deebi'ee kilaasii kiyyaa ta'an ture yeroo ta'anutti achi koottu naan jetti afaan isaaniitiin koottu jechuun taali jechuudha mitire taali naan jette ani immoo taa'i naan jetteedheen deebi'ee taa'ee jechuudha achi deemtee deebitee kaatee dhuftee koottu naan jette jechuudha akkasitti baree baay'ee natti ulfaata ture waan isaan jedhan kunii ka qaba afaan jedhan ture yeroo sanii bakka baay'eedhuma ulfaata ijoolleen keenyallee jiru garuu isaan ani afaanuma Amaariffaallee guutummaan guututti yeroo isaan sirriitti hin beeku ijoolleen achi fooqii jala hojjetan immoo Amaariffa danda'u jechuudha. Baay'ee baadiyyaadha bootichis oduma akkana jedhu bakka waan isaan jedhan akkan barreeffadhu daftara naa kennitee nan barreeffadhe yeroon galgala taa'uunaan qo'adhan ture. Baay'ee ulfaata ture haallichi dhugaa dubbachuu fi silkiin qabu nama bakka arguun qabu bakka yoom guyyaatti lakkaa bakka yoom dhumte guyyaan kun hin jedha. Arras yeroon kilaasii ishii seenu moobaayilii ishii banee guyyaan laala jechuudha. Guyyichis naaf haaraadha sa'aatii isaanii naaf haaraadha sa'aatiin hankeenyaam sa'aatii 5 waggaa ta'u isaanii 11 jedha. Maanni kun akkamiin jedha bakka gaaffii natti ta'a kanumallee hin beeku ani mucaa baadiyyaatti jalqaba. Finfinneedhuma wagan jiraadhetti illee waa'ee kana waan hin bareen qabu silkiidhuma xiqqoo fayyadamaa ture. Haala akkasii kun baay'ee natti ulfaate ture. Amma hin barutti tokkoffaa yaaddoon mucaa kiyyaan jira. Lammaffaa immoo isaan waan hunduu naaf haaraadha. Nan cinqama jechuudha. Mana keessa waan kaameraan fana jiru natti fakkaata kilaasii kiyya faayyoon mana fincaanii seenu waan na laalu natti fakkaata. Akkanatti nan cannaqama jechuudha yeroo sanii. Baay'ee ulfaata ture nyaata nyaachuudhaaf nyaanni isaanii hin beektaa nyaanni isaanii bakka yeroo jalqaba dhuftu waan namatti hojjetamu kamiyyuu namatti xiraa bakka kan akkamitti nyaatuun jedhaa keessumaa guyyaa ta'e halaqaan kiyyaa
achi baadiyyaadha gatii ta'ee fi simbira ajjeesee fidee jechuudha. Simbira ajjeesee fidee irraa gogaa irraa fuudha jechuudha. Yookiis bal'aashii san irraa guura taa'ee narrifadhe bakka achi kottu irraa guuri naan jedhe. Ani na sodaadhan jedheen bakka harkaan milikkituma itti argisee na sodaadhan jedheeni. Achi guyyaa sana dhiise. Guyyaa ittaanu garuu fidee dhufe qalinaan jedhee ture. Nyaatani garuu sareedhaaf godhu. Ani immoo nyaatu jedhee sammuun koo na dhiphatee waanuma aaraan argee waan ta'eef jechuudha. Innaa baay'ee tokko yericha natti ulfaachaa ture. Keessumaa immoo akkuma dhaqee biyyaansi torbee waan akkasii guuteen alaan bakkeedha. Gibbiidhaan alatti bishaan iddoon obaasuun jira. Achitti waan haaraan arge jechuudha. Bakka abbooftiin jira. Sardinni hin jirti. Dhugaa dubbachuuf bakka haafa jechuudha. Haafa. Caakkaa garmalee miti garuu zayituun minaamina jira. Achi keessa bakka wantoonni tokko jira. Baay'ee rifadhan ture. Bakka yeroo nani dhaqe immoo waqtii isaa bonadha. Baay'ee gubaa. Bakka hojii alaa yookaan hojjedhu baay'ee no'a. Waan hundumtuu natti haaraa ture jechuudha yeroo sanii. Waaqayyoof haa galatu. Gaafa nafaan baree hunda isaayyuu bakka gaarii nyaataa jedhee abdiidhuma nafaa isaanii baruudhaaf waan hundumaa hojii baruudhaaf bichaan tattaafadhan ture. Waaqayyoonis nan kadhadha. Bakka mucaa kiyyaaf garuu baay'ee garaan na raafama. Ji'atti guyyaa tokko hin dawwala. Bakka nyaatti moo nyaattu akkamitti jirti abjuudhaanis bakka mucaadhuma kiyyaan arga jechuudha. Silkii immoo na dawwalaadhaan ji'atti yeroo takkittidha waan ta'eef ishiyyuu daqiiqaa 10 baay'eetti daqiiqaa 15 jechuudha kanan dubbadhu. Abbaan manaa kiyyatti dubbadhe mucaa kiyya afaan hin beektu yeroo san xiqqoodha. Seeraan dubbattu bakka haala akkasii keessa ulfaataa ture. Bakka baay'ee tokko namatti dhaga'ama yeroo san waggaa 2 muluu silkii malee ture jechuudha. Sagalee waaqayyoo bakka hin dubbifadhu hin qabu macaafa qulqulluu akka tasaa ta'ee manatti irraanfatamee fudhadhee hin deemne silkiin qabu faarfannaa bakka hin dhaggeeffadhu hin qabu dheebuun kiyya dubbii waaqayyooti. Garuu sumana keessa jiru ni xiqqsidhuma bakka sammuu kiyya keessa jiru waa'uma bakka abboota keenya darbanii waa'ee Daani'el fa'aa kana fa'aa dubbadhee tan kadhadha jechuudha malee bakka sagalee waaqayyoo dubbifadhu argadhu hin qabu. Bakka baay'ee tokkoon dheebodha ture. Achi gaafanii waggaa 2 fixee biyya galan jedheen jechuudha. Maatii kiyya galee deebi'ee ilaalan jedheeni ishinaan jedhanii osoo kanaa walii gallee jirru koronaan dhufe achumatti hafee jechuudha. Silkiinis naa bitame isa booda bakka jireenyi koo baay'ee jeeqamaa kan ture amma ta'e maatii koollee silkiidhaan argachuu qabe garuu hafuura kiyyatti baay'ee dhuman cinqama jechuudha. Sababbiin kun immoo micooshii na waliin hojjettu na jala fooqii jalaa hojjettu sanii walitti dhufnaa mucaa dabuubiiti. Baay'ee walitti dhufnaa yeroo maatiin kiyya deeman dhokadhee tan kaadhee dhaqashiin isin dhufti turte akkasitti biraashiin nyaata fa'aa hojjettee nyaata fa'aa inaa fiddii yookaas immoo ishii bira fa'aa dhaqee nyaadha. Mana keenya immoo nyaanni gaanillee hin jiru baay'ee qoxxabu jechuudha. Kanaaf hojjetachuutti hin beeku fooliin mana keessaan bahu bakka baay'eedhuma tokko hin beela afaan ture yeroo sanii bakka baay'ee yeroo nuti isaan tabalashee yookiis kun tajaajilaan ala ta'eeradhanii qoshaashaatti gatan achi keessaa yookaan ija isaanii eeggadhee fuudhee nyaadhufaatu ture. Sababbi baay'ee na beelessuuf jechuudha. Isa booda mucaattiin waggaa tokko fixattee ishii na dursitee achi jirti waan ta'eef gaafa waggaa ishii fixattu ishiin na dursitee gara biyyaa galte jechuudha. Gaafa ishiin gara biyyaa galtu maal gooti? Ani immoo isuma keessatti iyyuu nan kadhadhaaf hin ture. Nan kadhadhaaf yoo ishii dhukkube nan kadhadhaaf maatii ishee hoshii irratti kaan nan kadhadhaafi garuu ishiin gooftaan qabdu. Sababbiin kadhadheef immoo waaqayyoon raawwataaf ture waan inni kadhadheef sanii baay'ee dhugaan abbaati. Si wajjin waaqayyootu jira naa kadhadhu meenaan jetti faa jilbeeffattee jechuudha. Isa booda maal gooti mucattiin galtee seexanni sammuu ishii keessa seenee
galtee maal gooti suura kiyyaa fi maqaa kiyya irratti akkan gaa'elli kiyyatti adda bahuu akkananii hojiitti milkoofne nagaa akkan hin arganne hafuurri garaagaraa hafuurri xuraa'aan akka dhufe natti galuu fi maal gooti narratti hojjisiiste jechuudha. Kan ishiin galte 2012 maskaramii ji'a jalqabaa jechuudha. Galte isa booda baqqaanii amma ji'a 9 muluu nagaan arganne halkan hirriba keessaa ka'ee tanan alaarmii guuttadheen akkuma nama hojii qabu tokko ka'een boohaa guyyaa nan boohaa nagaan qabu abjuudhaan waan hin taane argaa baay'ee dhuman cinqaman ture baay'ee dhuman dhiphadhan ture. Kana biratti hojiin jira amalli isaanii hin jira. Achi guyyaa tokko eega silkii bitadhee akkas ji'a 2 ji'a 3 booddee waaqayyo karaa qaba karaa ittiin hojjetu qaba. Imo restooreejii ilaalan ture ijoollee waan gagadhiisanii isa booda duman lallaalaa jiru. Obboleettiin tokko waldaa waasaappiirraa Somtsaalottii guyyaa 40tu jira koottaa nu wajjiniin kadhadhaa. Isa booda konfiraansii guddaatu jira koottaa eebba kanarraa hirmaadhaa jettee beeksisti turte liinkii isaa gadhiiste. Isa booda dhugaadhaan bakka akkanatti siin jira yaadu waan ta'eef nan seene tuqeeta seene galgala sana homtuu hin jiru. Ganama yoon ka'u garuu daqiiqaa 46 waraabdee gadhiistee jirte jechuudha. Kadhataa fi dubbii sagalee waaqayyo bakka waan ifi lafti kun bakka ani guyyaa sanii gammachuun ani argadde amma kana jedhee siif ibsuu hin danda'u jechuudha. Baay'ee tokkoon gammade. Baay'ee natti tole irra deddeebi'ee dhaggeeffadhe adda kootiin gadi gombifamee yaa waaqayyo situ dubbii keenya dhageessise waggaa 2 booddeen dubbii kee dhagahee jedhee waaqayyoodhaan baay'ee galateeffadhe jechuudha. Guyyaa sanii qabee waldaatti nan cime guyyaa san Somtsaalottii guyyaa 6ffaa ragaanaan 40 kana guyyaa 6 kadhataniiru jechuudha. Isaa wajjin itti fufee kadhachuun jalqabe kadhannaa isaanii galgala nan dhaggeeffadha. Silkii kiyya immoo ganama intarneetii irraa cufeetan kilaasii kiyya godhee deema jechuudha. Haala akkasiitiin sagantaa sanii kadhata sun xumuramee konfiraansiinis ta'ee booddee guyyaa tokko namni waaqayyoo raajii kiyyaa nabii kiyyaa jedhama jechuudha nama hawaasaati. Waldaa keenya keessaa kadhatee namni akka abjuudhaan rakkattu jirtaa yoo fedha kee ta'e na dubbisinaan jedhe jechuudha. Isa booda nama kan nan dubbisee naa kadhatee akka mul'anni koo qabamee kennaan garaagaraa narra jiru kennaan waaqayyoollee akka baqqaanaa keessatti humna dhabee hojii shinachitti hojjisiiste saniini baay'ee akka hin cinqamaa ture waaqayyo karaa isaatiin natti dubbate naaf kadhatamee guyyaa sana fuuramaan narraa cabee nagaan argadhee nagaan kooddootti deebi'ee boqonnaan argadhee kennaan keessa koo jiru inaarahee humni waaqayyoo naa dhufee nan jabaadhee obboloota koo tajaajilan yoggaan laalu anis yoom akkatti tajaajila anis yoom akkatti guutaman jedha. Yeroo hundumaa waaqayyoo koon kadhadhaa waaqayyoo koon hin galateeffadhan ture. Waaqayyo dachaa godhee ayyaana isaa naa kenne jechuudha. Waldaa san ani gaafa waldaa san seenu waldichi waldaa Amaariffaati. Dhugaa dubbachuu fi ani Amaariffallee sirriitti hin beeku jechuudha. Akkuma jalqaba kaasee nan dhagaa garuu dubbachuullee hin beeku. Haaluma kadhannaa takka illee hin beeku garuu gurra kiyya dubbii waaqayyootti qabee dhaggeeffadhe. Ijoollee wajjin haasa'ullee yeroo kaan nan dhiise jechuudha. Bakka himoo irratti yeroo kiyya gubuu galgala sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuu bakka sirriitti gurratti kennee dhaggeeffadhe. Waaqayyoo bakka baay'isee ayyaana naaf kenne galanni isaaf haa ta'u. Namni dhaga'u yeroo kamiyyuu taanan dhugaadha. Ayyaanni baay'ataa fi waaqayyoof haa galatu. Gurratti hin dhageenyu kanuma caala waaqayyoo hunduma keenyaaf haa kennuun jedha. Isa booddee waldaa san keessatti obboleettiin raajii beetii jedhamtu kuni gara biyyaa imaluudhaaf waldaa kana daraa anaaf hiriyyaa kiyya tokkotti kennite jechuudha. Nutti kennite waldaa sanii
waaqayyo nu gargaaree ishiin illee irratti kadhatteeti jechuudha waldassan kan nutti kennite. Waaqayyoof haa galatu. Waldassa nagaa ammaatti illee jira tajaajilamaadhuma jirra. Waaqayyoof haa galatu. Akkasitti waaqayyo ayyaana naaf baay'isee akkasuma immoo waldaa dhaloota moo'ichaatti 2012 obboleettiin kiyya tokko itti na dabalte jechuudha. Caalessi wajjin illee wal baree waaqayyo karaa keessan illee guddaa na gargaaree waan baay'een baradhee seenaa koo taarahee nan jijjiirame nama haaraan ta'ee eenyumtuu Kiristoos Yesuusin yoo ta'e dhaloota haaraadha akkuma jedhu dubbiinsaa nama haaraan ta'ee waaqayyo baay'isee na gargaaree galanni isaaf haa ta'u. Biyya Arabaa kana dhufuudhaafanii bu'aan ani buufadhe hunda caala tokkoffaan isa kanadha jechuudha. Hafuura kiyyatti baay'ee waaqayyo na gargaareera galanni isaaf haa ta'u. Ani biyya hoggaan jiru nama jilbeeffate daqiiqaa 5 daqiiqaa 2 waaqayyoodhaan kadhanneen ture. Waaqayyo garuu dhugaadha hamma manaaf danda'ame hundumaa bakka nuufii dadhabbii malee akkan kadhadhuuf waaqayyo ayyaana isaa naaf baay'ise jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Kana bu'aan kiyya tokkoffaanii biyya Arabaa kana dhufuu kootti immoo guddaan gammada. Maaliif jennaan bakka waan baay'een argadhe waan baay'een baradhe jechuudha. Akkuma siin jedhe jalqaba tokkoffaa hafuura kiyya irratti baay'ee waaqayyo na gargaare waan ta'eef lammaffaa immoo beekumsa illee argadheera. Haala namni ittiin jiraatu borullee namoota kaaniif fakkeenya ta'uu danda'a jedhee abdiin qaba jechuudha. Kanaaf waaqayyo nama gargaara yeroo hundumaa jechuudha. 2013 kuma jalqaba sii kaasee 2012 ka koronaan dhufe biyya kan galle nan hafe jechuudha. Biyyan galle maaliif daandiin xiyyaaraa namni illee cufamee waan ture waggaa 3 achumatti dabaladhe. Garuu manni sun miixuudhaaf ture jechuudha. Bakka baay'ee cinqiidha. Maal akka ta'e hin beeku. Bakka yeroo namicha keessa yookiis abbaa manaa san keessa baay'ee seexanii na morma jechuudha. Nattaara simmedheetuma nattaara hojii nan hojjedha nan kadha nan bu'een bu'a yoon deemullee qas jedhee tan deema mitela isuma akka daa'ima xiqqootti kaadheetu hojjedha jechuudha. Garuu sumaaniyyuu baay'ee nattaara namichichi waaqayyo isaan haa eebbisu malee baay'ee amalli isaanitti ulfaa'ee ture. Galuun barbaadanii tokkoffaa immoo birriin biyya Beerutitti namaa kaffalamu yeroon keessumaa jalqaba hoggaan naqu birri Itoophiyaa birrii 4,000 ture jechuudha. Kana laalee galuun barbaadan ture. Isa booda gaafa waggaa 3 kiyya fixadhee galeen deebi'an jedheeni ishi jedhanii isaanis duraan baay'ee sodaadheeyyuu waaqayyoof haa galatu akka sodaadhe hin taane nagaadhuma kiyya mana san keessaa odoo waan tokko narra hin gahiin waaqayyoodhaaf galannaa ta'u nagaa koo sammuu nagaa harka nagaa miila nagaa akkuma naqetti immoo waaqayyo nagaadhaan deebisee nagalchee ture. Galee garuu darsu marsiidha kan inni isaaniin galee tan deebi'an jedheeni. Galee gaafa biyya gahuu abbaa manaa kiyya biratti hin galee jechuudha. Maatii kiyya laalee abbaa manaa kiyya daa'ima kiyya laalee achi deebi'uudhaaf yookiis gara biyya Dubaay dhufuudhaaf ture firicha. Ji'a tokkoon boqodhe jechuudha biyya. Jarri warri dura bira ture na eegu turanii abbaan manaa kiyya immoo gara Dubaay akkan deemuu barbaada. Maaliif tokkoffaa mana san keessatti akka namaa miti gadi bahee waan tokko bitachuu hin danda'u birrii kootiin illee waanuma tokko godhachuu hin danda'u. Bakka noormaaliidhuma bakka gaafa biyya Arabaatii galan wanta baay'ee jijjiirama garuu ani noormaaliidhuma kiyya bakka galee jechuudha. Maaliif sababbii isaa waan firdeemii naaf hin kennineef waan tokko godhachuudhaan waan meeqa waan dubbatanii fi calluma jedhee jechuudha. Sababbii kanaatiif akka achitti deebi'u abbaan manaa kiyya hin barbaanne tureyyuu